maal seetan warri dhiirota jechuudha. Yeroo shamarranii wajjin jiraatanitti yookaan dubartoota wajjin jiraatanitti wantoota isin gochuu qabdaniif hin qabne baay'eetu jiru. Isa sana tarreessinee fixuu hin dandeenyu. Garuu sana keessaa select goone filannee wantoota 2-3 wajjin baranna jechuudha. Viidiyoo kanaan gabaabsine. Inni tokkoffaan dhoksuudha. Dhoksuudha jedhee yaada. Namooti tokko jirtu jireenya keessaan eedhaatii hanga zeddii yookaan jalqaba hanga xumuraatti kan hiriyyaa keessanitti yookaan haadha manaa keessanitti odeessitan. Inni sun anaan sirrii natti hin fakkaatu. Akka ilaalcha kootitti yoo ta'e inni sun dogoggora jedhee yaada. Dhiira jechuun bulchaadha, geggeessaadha, mataa manaati. Mataa manaa jechuun immoo waanuma argee dubbachuu qaba jedhee yaadan. Waanuma hundumaa dhoksuu hin qabdu, garuu kana jechuun waanuma hundumaa immoo dubbachuu hin qabdu. Amma tokko dhoksuu qabda, amma tokko immoo dubbachuu qabda. Wanta dubbattuuf wanta dubbanne garuu adda baaftee beekuun baay'ee si barbaachisa. Namni uumamaan nama wajju barbaada. Eenyuyyuu nama salphaa, nama yaraa, nama dadhabaan filatu. Inni kun beekamaadha. Ati waa dhoksuun beektu yoo ta'e, waanuma garaa kee keessa jiru hundumaa himatta yoo ta'e, dadhabina keetuun hambisin 1-2 jettee dubbachuu keetii jechuudha. Gaafa sana gootummaa kallattii utuu hin beekin fedha namni si jaallatu sun sirraa qabu irrachaa deema. Amma dandeessitti wanta dubbachuu qabduuf hin qabne adda baasiitii beekadhu. Keessumaa jireenya kee kaleessa dabarsiti kanneen namatti hin tolle, haala jireenya maatii kee akkaataa itti guddatti yoo sirrii miti ta'e isa sana hin dubbatiin. Har'a saalati keessa jirtu tokko mijatoo ta'uu dhiisuu danda'u. Sana dubbachuun kee nama si jaallatu dhiphisuurra kan darbe furmaata hin kennu yoo ta'e hin dubbatiin. Isa sana ofii makeef qabadhu, sirreessuuf yaali. Lammaffaan obsa qabaachuudha. Nama obsa hin qabne hiriyaasa jaalallee isaa wajjin miti namuma sakaa wajjin jiraachuun iyyuu baay'ee itti cima. Namooti yeroo hundumaa yaada keenya fudhatanii kallattii nuti irra qajeeshin irra hin deeman. Yeroo tokko dogoggoruu danda'u, balleessuu danda'u. Sanarra obsinee darbuuf hin beeknu yoo ta'e wajjin jiraachuun hin ulfaata jechuudha. Obsa hin qabdu yoo ta'e kan waggaatti jaarti daqiiqa muraasa keessatti diiddee balleessita. Tarkaanfiin ati miira keessa galtee obsa dhabdee daqiiqa tokkotti fudhattu hariirooti waggootaaf ijaaraa turte si jalaa balleessuu danda'a. Kanaaf amma dandeessetti ciniinnachuu qabda jechuudha. Miira kee to'achuu qabda, miira kee bituu qabda. Walqixuma miira keessa gallaan inni sun baay'ee hamaa ta'a. Miira keessa qixa galuun qabdan. Dhiiroti itti gaafatamummaa ishees itti gaafatamummaa mana isaanii, ijoollee isaanii waan qabaniif bilchinni baay'ee isaan barbaachisaadha. Keessumaa bilchinni miiraa, emotional intelligence baay'ee murteessaadha. Obsa hin qabdu ta'ee qixuma hartatee qixuma tarkaanfii fudhatta taanaan yaaddessaadha inni sun. Baay'ee yaaddessaadha, wajjin jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Takka obsuu qabda. Utuma isheen balleessitu dhiisuu qabda. Irra darbuu qabda. Akka nama hin arginii ta'uu qabda. Utuma argitu jechuudha. Inni sadaffaan gorsuudha. Nama tokko dhugumatti hin jaallatte yoo ta'e hanqina isaa akka inni sirreeffatuuf itti himuun kee barbaachisaadha. Rakkina qabaachuu dandeessi, hanqina qabaachuu dandeessi, beekumsa dhaabuu dandeessi. Isa sana itti himuu, sirreessuu, gorsitee kallattii qabsiisuun sirraa eegama. Garuu sana kan gootu bifa isheen gorsa kee sana fudhachuu dandeessuun ta'uu qaba. Ceephaa'uun utuu hin taane. Amma fakkeenyaaf shamarri tokko keerleesii ta'uu dandeessi. Jechuun uffachuu irratti, diddibachuu irratti hangas mara beekumsa dhabuu dandeessu. Of gattuu ta'uu dandeessi jechuudha. Ati immoo sana hin feene yoo ta'e maalati akkas of hin gatinii diddibadhu malee dhiqadhu maalati hin dhiqattu yoo jette kun ceephoodha, gorsatu hin taane. Garuu maal jechuu qabdaree uffata akkasii yeroo uffattu sirraa bareeda, rifeensa kee yeroo akkasitti sirreeffattu sirraa bareeda, yeroo dibata akkasii dibattu sirraa bareeda. Ati bareedduudha jettee bifa mooraalii isheef ta'u, amilee isheef ta'u, bifa ishee jajuun wal qabatuun itti himuudha malee kallattiimaan maalati hin dhiqattu hin dibattu jechuun inni sun dogoggoraadha. Gorsatu hin taane inni sun ceephoodha, abaarsa jedhama jechuudha. So gorsuun barbaachisaadha. Akkaataa itti gorsitan baruun illee akkasuma barbaachisaadha. Kan gooti jettee yaadda taanaan, noguma jaallatta taanaan dogoggorri ishee dogoggora keeti by the way. Waan sin qabdan hundumtuu walitti malee kophaan hin jiru. Kanaaf wanta badii isheeti jettee yaaddu gorsitee sirreessuu qabda. Atis ishee faana ceephaamta waan ta'eef yoo isheen dogoggora tokko gooti. Kanaaf amma dandeessanitti akkuma sila siniin jedhe keessumaa immoo dhiiroti wantoota tokko dhoksuu qabdu.
wanta dubbachuun keessan barbaachisaa hin taane jechuudha. Wanta dubbachuun keessan sammuu ishee miidhuu irraa kanaaf nagaa ishee dhowwuu irraa kanaaf furmaata tokkoyyuu fiduu hin dandeenye dhoksuu qabdu. Lammaffaan immoo obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni obsa hin qabne jaalallee isaa wajjin miti nama kaanii wajjin iyyuu jiraachuu hin danda'u. Waliif obsuun irra waliif darbuun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaaf inni dhumaan immoo gorfachuudha. Gorfachuun beektu yoo ta'e baduu danda'u, gowwoomfamuu danda'u salphaamatti akka argitu jechuudha. Kanaaf akkas miti kana yoo goote sanatu ta'a. Akkas yoo goote immoo kun sirriidha. Akkas yoo goote kun dogoggoradha jettee wanta beekturraa kallattii isheef galuu danda'uun bifa toffiitiin utuu hin taane ishee jajuuf wal qabsiistee itti himuu qabda jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan tokko akka barattanii shakkuu addumaan immoo YouTube irratti hojjechuu jalqabneerra. Mata duree garaagaraa irratti viidiyoo barsiisoodha jennee yaadnu ergaawwan barsiisoodha jennee yaadnu hojjennee isiniin ga'uu jalqabneerra. Warreen maatii keenyatti hin dabalamin subscribe gochuun akka irraa baratan gammanumaan isin afeera. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Galatooma.